Alkanii guyyaa yaadaat alkanii guyyaa yaadaa gubadhee keessa kooti kan lafarra harkifameet reeffa obbolaa kooti barrin darbaa obsinaan tuffiin nutti ammaatteetti bakkatti singaachinaan dhaadannoo godhatteetti nu dhagayyee haadhooti qoosiif himnaa lammii keetiif sabni kee tumsni bilisoomaa kan barreerraansee in ilaalii ani agubadhu harmeetu Oromiyaa ani ababa'u haadhatoo Oromiyaa abshir harmeetu Oromiyaa abshir ifni ni jira akkanumatti akkuma gubannetti nafnu ifni ni jira shawaa koo warra gootaa shawaa koo warra taaddee shawaa koo warra haacee mee akkamnaa jirtan saba koo isin abshiraa ifni ni jira wallaggaa koo warra gootaa wallaggaa koo warra eebbisaa mee akkamnaa jirtan reesinoo mee isiniin gaafadha ummata Oromoo ijoollee Oromoo rabbi sodaadhaa geemiin irratti hin taphatinaa ummata keenyaa sagalee ta'a ummata keenya wallaggaa fi shawaatii sagalee ta'a ummanni keenya dhumaa jira harmeen teenya Oromiyaan boba'aa jirti ummanni qulqulluun ibiddaan boba'aa jira ibidda nutti garroobsaa jiranii maaluma gammaddanii geemii taphattan yaa saba koo Oromummaan keessa kee jiraate ummata keetii sagalee ta'e ani shawaadha ani wallaggaadha duyitii wallaggaa duyitii kooti duyitii shawaa duyitii kooti. dubbachuu hin danda'amne keessadha jira. Tole galatoomi marroo mee amma atillee akka madooftettiidha qaamni mootummaadhaa kan haasa'u madooftee akka naannoo biroo jirtuu fi namoonni yookiin immoo waraanni bilisummaa Oromoo hedduun harka kennatanii akka jiranidha kan deemaa jiru. Waraannis immoo xiyyaaraa fi lafoodhaanii kan jedhanidha kan haasaa jiran namoonni. Waraanni amma deemaa jiru kuni maali atis dhuguma madoofteettaa? Egaa mootummaan kun bu'oonsaa garmalee jalaa saaxilame inni siin jedhe isa kana bu'oo bilcheessuu dadhabe sana lafuma bukaa'ee jirutti qodaa bu'oo sanatti qadaaduu barbaaduutti kan inni jiru. Marrooni ana miti, marroon nam tokko miti, marroon amma waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa marroon sirna gadi dhaabbate. Ani madaa'uun ani du'uun waan jijjiiru tokkoyyuu hin qabu. Ani waan kana amanee itti seene. Sirba dhaqanii morman dhokfatanii. Waan hin keessa jiru kana, waan hin dalagaa jiru kana barbaadee naa ta'a jedhee amanee itti seene. Amanee akka itti seenu kana taasise immoo cunqursaa roorroo gabrummaa. Kana keessaa kan hin boruu danda'amu falmiin ta'uu hin beeka. Falmiin ammoo kufuu fi kuffisuu, madaa'uu fi madeessuu ni qabdi.
amma garuu wanti adeemaa jiru ani madaa'uu yookaan madaa'uu dhabuu sana osoo hin taane ololaa naannoo kamirrattuu odeessi akka wal keessa hin deemsifamne ukkaamsanii sana booddee immoo olola miidiyaa kallattii tokkorra qofaa dhangala'u kan mootummaa gadhiisuuni uummata abdii kutachiisuu fi waraana bilisummaa Oromoo abdii kutachiisuuf waan deemaa jiru kana tooftaan amma deemaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo harka kennates harka kennachuufis hin jiru. Ani madaa'u yookaan ani du'uuf miti kan inni qabsoo gaggeessuu jiru. Jiraatus dhibus marroon amma sirna ta'eera. Sirna abbootii irree gabrummaa bara dheeraa Oromiyaa irratti gadhaaban buqqisuuf deemsifamu qeerroof qarree Oromoo, waraana bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo hunda hammate jechuudha. Kanaaf jiraachuu fi jiraachuun habuu kiyya waan jijjiiru tokkollee hin jiru waan ta'eef waraanni bilisummaa Oromoo daa'ima kaleessaa mootummaan abbaa irree kun daandiirraa walitti qabee leenjisee bobbaasee jiru akka gaariitti kunuunsuufiittidha jira jechuudha yoo dubbiin sii gala ta'e. Kaa rakkoo keessa jiru garuu gidduu kanatti uummata keenya. Duulli kan miilanaa kan inni baname uummata kana waraana bilisummaa Oromoo irraa adda baasuuf duula baname jechuudha. Kanaaf kan kiyyaa rakkoo tokko hin qabu. Nagaan qabaa, qabsoorra hin jiraa, quunnamtii waraana guutuu waliin qabaachuutti jirra. Quunnamtii mootummaan kun kutuu hin dandeenye qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo sirna lafarratti qabatee quunnamtii diriirfatee hojii guyyuu hojjetu tolfatee jira. Kanaafuu mootummaan kun kana gochuu adda kutuus hin danda'u hin dandeenyesi waggaa darbee amajjiyoona kana akkasuma kaa quunnamtii kutanii duulli eegale har'a waggaa ga'e jijjiiramni gama kamiinuu mootummaan kun fide hin jiru. Har'asi kaanuma waggaa darbee sana deebi'ee lafa qabsiisuuf yaaluutti jira hin baasu. Dhumaatii hamaa waraana tooftaa lolaallee dandeettii lolaallee hamilee lolaallee hin qabne ijoollee haadha hiyyeessaa torbee tokkoo fi daandiirra ari'anii gadi guuranii fidanii fichisiisuutti jiran. Wanti adeemaa jirtu kana. Kana dhoksuuf ammoo miidiyaa harkaa qabaa kallattii tokkorra qofaa ka tajaajilu sanatti dhimma ba'a mootummaan kun. Wanni adeemu kanaa fi kana qofa. Tole galatoomii marroomee gaafii koo itti aanutti hogguun cehuugaa amma naannoo lixa Oromiyaa kanatti guutumaan guututti neetworkiin hin jiru bilbila sararaayyoo haala ittiin addaan kutantu jira uummatumti naannoo kanaa maal keessa akka jiru quban qabnu ati akka ajajaa waraanaa naannoo sanarra socho'uutii fi naannoo sana sirriitti beekutti uummanni maal keessa jira uummanni Oromoo naannoo biroo jiru dhaga'uu barbaada uummanni koonyaa maccaadhaa maal keessa jira amma maaltu jira uummanni. Uummanni machaa Oromooni lixarra jiru qabsoo bilisummaa Oromoo Oromiyaa walii galaa keessatti wareegama guddaa kafalee haala har'a jiru kanarraa fi kaleessa irbuu Oromoo hunda waliin seene qabatee adeemu keessatti qopheeffamee qofaa hafeetu yeroo itti ooyiruu isaarraa mi'aan sassaabbatuu fi buna ciratu itti duulameetu akka bosonuu ari'amee ijjeefamutti jira lafa qonnaa ofiirratti. Akka inni hagabu, akka inni beela'u, akka inni sassaabbatee ooyiruu isaarraa mi'aan isaa gumbiitti hin galfanne mi'aan isaa diidatti badudha taasifamaa jira. Sagantaa yeroo dheeraa irratti hojjetamaa turee fi kuni ta'aa jira yaa Oromoo jennee himataa turree fi watuwaataa turreetu hojiitti hiikamutti jira uummata Oromoo lixa jiru kanarratti. Uummanni Oromoo bakka biraa jiru sagantaa Oromiyaa yerootti Oromoo caccabsuun itti duulu diinni bara dheeraa hojjetaa ture galma gahaa jiru kana callisee ilaaluun gaafata seenaa hamtuu galmee seenaa hamtuu irratti galmaa'utti jira. Kanaaf uummanni Oromoo yoo teessoo borde bartuuf kan dalagdan cubbuu haadha kan boossistan haadha kan ajjeestan haadha gita lubbuu harka si nyaachise abidda dubbachuu hin danda'amne keessadha jira.
Tole galatoomi marroo mee amma atillee akka madooftettiidha qaamni mootummaadhaa kan haasa'u madooftee akka naannoo biroo jirtuu fi namoonni yookiin immoo waraanni bilisummaa Oromoo hedduun harka kennatanii akka jiranidha kan deemaa jiru. Waraannis immoo xiyyaaraa fi lafoodhaanii kan jedhanidha kan haasaa jiran namoonni. Waraanni amma deemaa jiru kuni maali atis dhuguma madoofteettaa? Egaa mootummaan kun bukoonsaa garmalee jalaa saaxilame inni siin jedhe isa kana bukoo bilcheessuu dadhabe sana lafuma bukaa'ee jirutti qodaa bukoo sanatti qadaaduu barbaaduutti kan inni jiru. Marrooni ana miti, marroon nam tokko miti, marroon amma waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa marroon sirna gadi dhaabbate. Ani madaa'uun ani du'uun waan jijjiiru tokkoyyuu hin qabu. Ani waan kana amanee itti seene. Sirba dhaqanii morma dhokfatanii. Waan hin keessa jiru kana, waan hin dalagaa jiru kana barbaadee naa ta'a jedhee amanee itti seene. Amanee akka itti seenu kana taasise immoo cunqursaa roorroo gabrummaa. Kana keessaa kan hin bahuu danda'amoo falmiin ta'uu hin beeka. Falmiin ammoo kufuu fi kuffisuu, madaa'uu fi madeessuu ni qabdi. Amma garuu wanti adeemaa jiru ani madaa'uu yookaan madaa'uu dhabuu sana osoo hin taane ololaa naannoo kamirrattuu odeessi akka wal keessa hin deemsifamne ukkaamsanii sana booddee immoo olola miidiyaa kallattii tokkorra qofaa dhangala'u kan mootummaa gadhiisuuni uummata abdii kutachiisuu fi waraana bilisummaa Oromoo abdii kutachiisuuf waan deemaa jiru. Kana tooftaan amma deemaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo harka kennates harka kennachuufis hin jiru. Ani madaa'uu yookaan ani du'uuf miti kan inni qabsoo gaggeessuu jiru. Jiraatus dhibus marroon amma sirna ta'eera. Sirna abbootii irree gabrummaa bara dheeraa Oromiyaa irratti gadhaaban buqqisuuf deemsifamu qeerroof qarree Oromoo, waraana bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo hunda hammate jechuudha. Kanaaf jiraachuu fi jiraachuun dhabuu kiyya waan jijjiiru tokkollee hin jiru waan ta'eef waraanni bilisummaa Oromoo daa'ima kaleessaa mootummaan abbaa irree kun daandiirraa walitti qabee leenjisee bobbaasee jiru akka gaariitti kunuunsuufiittidha jira jechuudha yoo dubbiin sii gala ta'e. Kaa rakkoo keessa jiru garuu gidduu kanatti uummata keenya. Duulli kan miilanaa kan inni baname uummata kana waraana bilisummaa Oromoo irraa adda baasuuf duula baname jechuudha. Kanaafi kan kiyyaa rakkoo tokko hin qabu. Nagaan qabaa, qabsoorra hin jiraa. Quunnamtii waraana guutuu waliin qabaachuutti jirra. Quunnamtii mootummaan kun kutuu hin dandeenye qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo sirna lafarratti qabatee quunnamtii diriirfatee hojii guyyuu hojjetu tolfatee jira. Kanaafuu mootummaan kun kana gochuu adda kutuus hin danda'u, hin dandeenyesi. Waggaa darbee amajjiyoona kana akkasuma kaa quunnamtii kutanii duulli eegale har'a waggaa ga'e jijjiiramni gama kamiinuu mootummaan kun fide hin jiru. Har'asi kaanuma waggaa darbee sana deebi'ee lafa qabsiisuuf yaaluutti jira hin baasu. Dhumaatii hamaa waraana tooftaa lolaallee, dandeettii lolaallee, hamilee lolaallee hin qabne ijoollee haadha hiyyeessaa torbee tokkoo fi daandiirra ari'anii gadi guuranii fidanii fichisiisuutti jiran. Wanti adeemaa jirtu kana. Kana dhoksuuf ammoo miidiyaa harkaa qabaa. Kallattii tokkorra qofaa ka tajaajilu sanatti dhimma ba'a mootummaan kun. Wanni adeemu kanaa fi kana qofa. Tole galatoomi marroomee gaafii koo itti aanutti hogguun cehuugaa amma naannoo lixa Oromiyaa kanatti guutumaan guututti neetworkiin hin jiru. Bilbila sararaayyoo haala ittiin addaan kutantu jira. Uummatumti naannoo kanaa maal keessa akka jiru quban qabnu. Ati akka ajajaa waraanaa naannoo sanarra socho'uutii fi naannoo sana sirriitti beekutti uummanni maal keessa jira? Uummanni Oromoo naannoo biroo jiru dhaga'uu barbaada. Uummanni koonyaa maccaadhaa maal keessa jira? Amma maaltu jira uummanni? Uummanni maccaa Oromooni lixarra jiru qabsoo bilisummaa Oromoo Oromiyaa walii galaa keessatti wareegama guddaa kafalee
haala har'a jiru kanarraa fi kaleessa dhibbuu Oromoo hunda waliin seene qabatee adeemu keessatti qopheeffamee qofaa hafeetu yeroo itti ooyiruu isaarraa mi'aan sassaabbatuu fi buna ciratu itti duulameetu akka bosonuu ari'amee ijjeefamutti jira lafa qonnaa ofiirratti. Akka inni hagabu, akka inni beela'u, akka inni sassaabbatee ooyiruu isaarraa mi'aan isaa gumbiitti hin galfanne, mi'aan isaa diidatti badudha taasifamaa jira. Sagantaa yeroo dheeraa irratti hojjetamaa turee fi kuni ta'aa jira yaa Oromoo jennee himataa turree fi waswaataa turreetu hojiitti hiikamutti jira uummata Oromoo lixa jiru kanarratti. Uummanni Oromoo bakka biraa jiru sagantaa Oromiyaa yeroorraa yerootti Oromoo caccabsuun itti duulu diinni bara dheeraa hojjetaa ture galma gahaa jiru kana callisee ilaaluun gaafata seenaa hamtuu galmee seenaa hamtuu irratti galmaa'utti jira. Kanaaf uummanni Oromoo yoo guyyaa darbuuf jettanii jechan darbine hin dubbatinaa. Ilmaan Jimmaa waa isinii dhaama. Gandummaa naan hin jedhinaa. Achuma keessaa qulqulluulleen hin jira. Hadhaa obboleeyyan keenya akkasii gubatanii dhumatan. Haadhaa fi abbaan keenya ka obboleetti hiriyaan tante ati mana tokkochaadha waliin hojjettu. Himmee uumma biraatu dhiisi. Ka gandummaallee dhiisi ati abbaa feete deeggari. Abiyyi yoo barbaadde fannifadhullee. Hiriyaan tante waliin nyaattee dhuddu. Ta yeroo rakkoo wal bira dhaabattu. Yoo haati isii jalaa ajjeefamtu. Yoo obboleessi isii jalaa ajjeefamu. Yoo manni isii jalaa gubatu osoo ati waliin biyya ormaa kanatti hojjettu. Hadhaa uummata akkasitti du'e uummata akkasitti dhumate san sheer godhanii jennaan bira dhaxxanii koomentiidhaan abbichuu maayikiin jettan yoo achii kaatan hin kolfitan yoo achii kaatan baga isinii godhe jettan hadha wallaggaaf salaalee dhumate malee boru Oromoo guututti dhumata. Kanaafi nu'uu sagalee hin taanaafi nu waliin illee gaddinaa nutti illee gammadinaa nurraa dhaabadhaa koomentii dhuftaniin barreessinaa. Hujimaan akkuma duraa yoo fixaartanitti akkasuma itti fuufaa. Kasanii nu ilaallanna maaliifuyyuu guyyaa darbuuf jettee jechan darbin hin dubbatin jechi hin darba. Siigalee ka waraannitu irraanfata malee ka waraannami irraanfatu. Isinin irraanfattanii nu garuu irraanfannu seenaan isin yaadata. Dhiigni haadhaaf abbaa keenyaa itti jugu dhiigni obboleeyyan keenyaa isin yaadata. Kuni seenaa galmee seenaa keessa isinii ta'a. Ijoolleen maqaadhaan Jimma himataa akkana haasoftan kun jechaadha. Takka lammaffaa Oromooni ima bilisooma. Wallaahi rabbika kadha ima nuu dabarte tokkoomnaan. Ima tana keessaallee baana. Akka halkanaa itti nafu maaliifuyyuu dura kana caalutu nurratti raawwatamaa as ga'e. Gizee duri irraa kaasee yeroo akaakilee abaabilee kenna irraa kaasee waggaa 10 irraa kaasee jijjiiramaatumaan dhufee wamatu siqa. Harkallee muramne harmallee muramne odoo lubbuunuu jirru. Harmaa fi harkillee nurraa murame as geenne. Lukti nurraa muramte as geenne. Hadha deemnee Tigreen nu bulchee nafxanyaan nu bulchee maaliin nu bulchee kuun nuttare dhumataa as geenne hin dhumanne Oromoon himoora siigalee kuun illee dhumatu adda 350 yoo du'e kaanumatu dhalata hima hora hima deemna hima as geenne. Hadha waggaa arfan tana keessatti illee nama afaan Oromoo dubbatu Oromoo ta'ee osoo ta'in nama Oromoof dubbatu osoo ta'in nama afaan Oromoo dubbatu bira geenne jechaadha. Qabsoo Oromoo sinigalee jijjiiramaatumaan deemaarallee. Borullee ammoo inshallah wallahi dhiigni ilmaan Oromoo jigee lafa hin jignu dhiigni qeerroo fi qarree jigee lafa hin jigu boru nama Oromoof dubbatu nama dimokiraasii Itoophiyaaf lallabu argachuuf kuni karaa gabaabaadha argachuu ni dandeenya. Kanaaf seenaan isin yaadata adabadhaa ta'a ijoolleen Jimmaa.